Saudi Arabiyatiin dubbachuu barbaada. Waan jiru fi fakkeessa mootummaan amma gootaraan dubbachuu barbaada. Walii sheer godhaadha, walii dabarsaa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagaan sentan. Olsena ittifara. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubbiin Suudiidhaa tuni waatu keessa jira. Jarri dhiyootana ergamee hidhamtoota kana gargaaraa haalatti galchinu mijjeessinaa je'ee biyya Suudii dhaqee olola biraatti oofu jiranii garuu realitiin jirtu maali, dhugaan jirtu maali achi keessatti waan jiru. Qabamummaan Oromoon addatti taargeet taatee Suudii keessaa maaliif qabamti? Wanni sun maalirraa eegalte? Amma hoo warra hidhaa keessa jiru kana dur gaafa TPLF namni Suudii dhaqe numa qabama ni darbama, numa qabama numa darbama, normal. Dhaqee deebi'ee dalagataa ammas ni qabama, torbaan hin taa'u ni darbama jechuudha. Eega Abiy Ahmad dhufe garuu keessattuu eega Leencoo Baatiidhaa ambaasaadara Suudii tahee muudamirraa eegalee dubbiin Suudiidhaa garagalte. Irra hedduu namni Suudii dhaqu kuni dargaggeessaa fi shamarran warra humna qabu, warra dalagachuu dandahuutu karaa dheeraa miilaan qaxxaamuree dalagaadhaaf Suudii dhaqa. Abiy Ahmad akkitti ilaalu dargaggeessi Suudii dhaqu kun eega Suudiin daangaa kiyyan naqu ofirraa hin baasittee murteessite. Walii yoo biyya galan achi deebi'uu carraan hin jiru. Jarri kun irra hedduun isaanii Oromoodhaas dhiibbaan irratti godhanii achumatti dhumuudhaatu wayyaadha jee waan murtee fakkaata Abiy Ahmad. Achumatti dhumuudha qabanii fittin galchuu yoon biyya galchee kara biraa goraniiti dhiibbaan irra godhani. Maaliif irra hedduu warri Suudii jiru dalagachaadhaa warra qabsoo Oromoodhaa tanaas yeroo dheeraadhaaf gargaaraadhaa ture. Miidiyaa Oromoodhaa irra caalatti isaantu gargaaraa. Qabsoo Oromoodhaa bifa adda addaatiin diinagdeedhaa warri gargaaru warra Suudiidhaa kana. So Abiyyiif ijoolleen tun hidhamtee mana hidhaa keessatti rakkachuu yookaan achitti dhumuun mootummaa amma jirtanaaf jara keenya jaalattanuu jibbitanuu gammachuudha. Jaalattanuu jibbitanuu mootummaa amma jirtu tanaaf Oromoon Suudii jirtu hidhamuun achitti dhumuun nuutu laalata nutti dhagama malee Oromoo dhuga dhagama malee mootummaa tanaaf gammachuudha. Maaliif wanni maantana ta'u kuni gaafa TPLF hin ta'in? Maa amma taate? Suudiin nama raafuu amma eegalle. Durii siraafte. Gaafa dargiitiis gaafa TPLF siraafte. Garuu wanni zamana Abiy Ahmad kana arkaadhaa jirru warra isaa mootummoota Itoophiyaa keessa duraa keessatti hin mul'anne. Maaliif sodaan qaban Oromoorraa? Abiy Ahmad eega inni aangoo qabatee akka ambaasaadarratti muudee Leencoo Baatii Suudii Arabeetti wannummaan ergeefu guddaan tokko kana. Wannummaan Leencoo Baatii achitti ergeefu mootummaa Suudiitiin walii galanii, poolisaan walii galanii ilmaan Oromoodhaa qaqqabsiisu, hiisisu, gaafa qabaman ammoo akka biyyattiin galle yoo dandame achirra shanuu yookaan hidhaa keessa fixu yookaan hidhaa keessatti adabsu. Kana maaliif hinjaa warreen dheengadda Itoophiyaarraa ka'ee Suudii dhaqe sun qalbiin dhageeffadha. Qalbiidhaan dhageeffadha. Aangawoota Suudiidhaa hogguu qunnaman dura wanni isaan gaafatan lubbuu namaata du'aa jirtu isin gaafanne. Ilmaan daa'ima haadhachi keessatti dhaltee dhalatti duutan hin dubbanne. Ilmaan daa'imachi keessatti yataamaa ta'ee haadha abbaan irraa dhumanii hafan kana tokkollee hin dubbanne. Warri manguddummaadhaaf dhaqe wanni isaan gaafatan takkittiin ummata kana yoo nu galchitan beenyaanuuf kafaluudha qabdan. Ummanni kun isiif dalagaa ture beenyaa kafaluudhaaf qabdanii jedhanii gaafatan. Qalbiin dhageeffadha. Beenyaa kafaluudhaaf qabdan waan isiniif dalagaa turaniif nuti biyyatti galchinu hin qabnu, waan qubsiifnu hin qabnu. Yoo biyyatti galan
beenyaa kafaluudhaaf qabda waan qubsiifnuuf janiiti warri manguddummaa dheengadda Suudii dhaqisuun gaafatan mootummaan Suudiidhaan ajaa'ibti ummata isaanii kadhumaadhaa jiru osoo arkanii arra namni keenya kaydhaa jiru ala jiruus silaa ummata san ummata hidhaa jiran lubbuun baate silaa guyyaa tokko akka namatti jiraatanii ne ta'uudha silaa lubbummaan isaanii dandamattee haftee achi keessaa bahanii jennee yaadaa jirra garuu warri manguddummaadhaaf dhaqe sanii miti maallaqa Suudirraa fuudhanii maallaqa kana nyaachuudha kaayoo isaanii silaa warra hidhame kanaaf kennanii gaarii silaa warra hidhame kanaaf kennanii bareeda beenyaan isaan gaafatan kun kan hidhamtoota kanaan dhugumaan qubsiisuudhaaf deeman osoo hin taane akkeessatti dantaa barbaadata achi mootummaan Suudiidhaa ajaa'ibdee itti dhiifte guchi deeman lakkii walii gallee jirraa yeroo gaabatti galanii obsaadhaa ni bahanii janiiti ololoo ofaadhaa jiran duraan eenyu hisise maaliif qabaman maaliif wanni haalli bara TPLF mul'atin bara Abiy Ahmed maaliif mul'ate maaliif baasisi kun bahe maaliif Oromoo qofa Suudii keessaa taargeet godhanii jara keenya waan takka wanni hubattan bar lammiin biraa waan kana jedheetiin gaggaafadha ijoollee Suudiidhaa lammiin biraa hangas takka bareedhaan jirtu lammiin biraa keessa lalamaaf maaliif mootummaan Itoophiyaadhaa harka keessaa qabaachuu wanni beeytaniin so ummanni keenya wanni hubachuu qabu warri isillee warri Suudii jirta wanni hubachuu qabdan rogeeyyiin Oromolleen hayyoonni Oromoodhaa wanni beekuu qabdan ummata keenya Suudii keessatti rakkachaadhaa jiru of course ni gaddina garuu wanni kun tahe je'ee waan mootummaan Itoophiyaadhaa Abiy ergannoo isaa leencoo baatiitiin mootummaa Suudiidhaatiin walii galee sodaa ummata keenya irraa qabuuf ummanni keenya akka mana hidhaa keessatti dhumu godhaadhaa jiru Abiy Ahmed mataa isaati Abiy Ahmed mataa isaati kana akka gaariitti hubadha yoo mootummaa tanaatu nu galchuudhaaf taa abdii qabaata yoo mootummaa tanaatu rakkataa mana hidhaa keessaa miikaa uffatee taa'u kana hiikuudhaaf taa abdii qabaatan abdii muradha never duraamaa hidhat amma maa gadhiisa dhugaan jirtu kan ani yoo dandame namni keenya hizaabarra laafaadha yoo dandame wanni godhuu qabnu bileen kiyya namni taa'ee walii bahuu taa'ee asirraa way ummata keenya keedhaa jiru jennee miikaa uffannee haasa'uu yookaan suuraa isaanii sheer godhuu yookaan kun qoftiin ni gargaara no mootummaan Suudiidhaa mootummaa akkamii ni beekna mootummaa diktaatara addunyaa maa keessatti nugusaan bultu mootummaa lubbuu namaa tana waa takkallee irran kaayatin mootummaa gubbaan islaamaa tan keessi kaafiraa dhaggeeffadha mootummaa gubbaan islaamaa tan keessi kaafiraa ummata Yahudii ummata muslimaa fixaadhaa jiru ummata badaa ta'uu garbe warra kana biyyoota wastiidhaatis dantaa ifiitiif jecha gargaaran gaazaa jecha Suudii hin dhooyne hideeggaran Suudiin gaafa nama qaltee si deeggaran maaliif benefitii irraa arkataniitu irraa badaa jechuudha kana namni keenya wanni hubachuu qabu iyyensi alaa kun iyyensi social media gubbaa iyyin kun qo'atti ummata keenya san gargaaruu hin danda'u Suudii yoo gabbaatee nama san hundaa'u fixxees kun dantaa gaazarraa arkatuuf kun dantaa biyyoota hiyyeessaa dantaa gargaarsarraa arkataniif amma Itoophiyaa faadhaaf nagad biyyoota Afrikaadhaa kadhaadhaaf hin dubban warreen wastiidhaa garuu dantaa gaazaatiif hin dubban so wanni godhuu qabnu diasporaan kun yoo dandame if possible diasporaan bakka jirru hunda keessattuu biyya wastii keessa embassy Suudiidhaa jeequudha qabna dhaynee hiriira duratti baanee gussadii afur dura bulanii yooni
dhugumaan kamiidhamaa jiru lammii teessan ta'e imbaasiilee Ameerikaa jirtu ta Suudiidha imbaasiilee Yurooppii jirtu duratti baanii qad godhanii karaa jaaranii suuraa gartee ummata keenya kamiikaa haatee taa'uu kana qabannee taa'uu yoo dhugaadhaan waliif naasuu qaban. That's the only way. Malif faranjii yaatulleen haa gartu imbaasonni ollaa isaanii jirleen haa arkanii waan taadhaa jira kan suuraa san qabatanii imbaasii Suudiidhaa tan biyya wasti jirtu hunda keessatti suuraa san qabatanii guyyaa 3-4 dura oolu yoo san godhuu dandeenye qaaniin siidhaa qaaniin Suudiidhaa waan saaxil baatuuf imbaasonni ollaa isiidhaa jira waan kana arkaniif akkas goonee salphisuu danda'uu qabna yoo kanan goone kadhaantun for the last 2 years live gubbaadhaa iyyaadhaa baane walitti iyyine beekadhaa waan takka wali wattan hogguu live gubbaadhaa yiru bar an sittiin isinatti iyyitanii bar walitti iyyu jira nama afaan oromoo dhadhaatiin iyyi kun afaan oromootiin natti iyya nuu wal dhagaa malee addunyaan biraa nu dhagahaadhaan jirtu kana qofaadha namni keenya sagalee nuu taa'aadhaa jan sagalee nuu taa'aa jirti yolee Suudiidhaa sagalee guutaanu ulamaanni oromoodhaa achi afaan oromootiin iyyan nuti asii afaan oromoodhaatiin iyyina kun achi afaan oromoodhaatiin walitti iyyaadhaa jirra wal dhageessaa jirra waan quba qabnu nuti qofamnaa we know what is going on sigalee dubbiin sanii miti amata lameen kana wanni tahaa turre akkasi ammachi keessaa as baanee dhugumaa lammii teenya tanaaf ni yaanna let's give 3 days guyyaa 3 haa kenninuufi waliigallee akka hiriyoota gurguddaa amma dura goonee kanatti hayyoonni keenya rogeeyyiin aktivistoonni keenya hundi qoodarraa fudhatanii hiriira gurguddaa imbaasiilee Suudii duratti karaa nagaatiin suuraa san qabannee baanee ummata keenyaaf sagalee haa taanu sagalee isinii ta'uun as gubbaadhaa caffeeraamis afaan oromoodhaatiin ummanni keenya rakkachaadhaa jira ummanni keenya kana tahee jira miikaa gurraacha kaadhee as gubbaadhaa iyyuun waa jijjiira nothing waan takkallee hin jijjiiru bileen nuti oromoon dhageenya qoo qabna social media gubbaadha jira aalii fira qabna dawwallee wal dhageenya akka ummanni keenya Suudii keessaa rakkoo keessa jiru haala hamaa keessa jiru akka dubartiin manedhaa keessa dhaltee dhalatti du'aadhaa jirtu kana hunda qoo qabna garuu kana nuti deefnee walitti himuun furmaata hin ta'u walitti himuun keenya yoo wal kahaasuudhaaf ta'e waan takka godhuudhaaf gudeemnu fakkeenyaaf akka nama jahatti imbaasiilee jirtu dura hunda duratti hiriira bahuudhaaf wal dhageessifnee boo haala kanaatti hojjaati hin hafinaatiin uraan hafinaa haa ummata keenya kanaaf sagalee haa taanu waan kana addunyaa biraatiif haa saaxillu waan kana nu qofaa quba qaba rakkoo ummanni keenya keessiru addunyaan biraatis nu haa gartu jennee yoo bakka lafaa kaane well yoommoo akkamatti walitti himnee anis asirraa haasawee hanga onni na dhaabbattu garaan nu gubatee jee laayivii tarraa guundeem kunis ugguu dhufee laayivii seenee way ana abadu ummanni keenya gubatee ummanni keenya dhube jee afaan oromoodhaatiin natti himee guudeeme walitti himaa jirra malee waa takkallee hiisaadhaa hin jirru jechuudha waa takkallee hiisaadhaa hin jirru so akki furmaata mootummaa Suudiidhaa baalagee lubbuu namaa lubbuu mixitti lakkooytana icciitii isii tana biyyoottan isiin dantaa waliin qabdu hariiroo waliin qabdu biratti isaan kana salphisu biyyoottan addunyaa kun wani isaan so'atan imeejii bareedaadha uumachuu barbaadan biyyoottan biraa biratti nuti biyya kanaati biyya gaarii kanaati biyya gaaza qabdu biyya gaaza namaa raabsitu biyya hiyyeessa gargaartu akkas godhaniiti addunyaa biratti dhiheessuu barbaadan biyyoottan hundi bar Itoophiyaan kashlabbeetu illeen abii kashlabbeeku illeen silaa danda'e nuti biyya dinagdeen guddachaadhaa jirtu biyya badhaadhinaati addunyaadha caaluudhaa deemnaa addunyaa akkasin nu baraajee barsilaa duutti ifumaadhaa jira biyyoottan hundinuu suuraa gaarii ifii kaa'uu fedhan biyya gaarii fakkeessuu barbaadan biyyoottan Suudiin biratti biyya gaarii fakkeessuu barbaaddu hunda biratti Suudii tana salphisuu dhaqamne salphisuu gaafasan
icciitiin teenya baatee ala jirtii ummanni fixaa jirru kuni karaa habaadhaan nu dhufee ummata kana firraa galchuudha qabnaa jedhaniiti hogguusan they come to their sense akkana mul'atti akkana rooyyaa waraqaa asirraatti barreessuun suudiin mootonni suudiidhaa waraqaa dubbisuu beekani waraqaa si qaruu beekani waraqaa isaan ciree facaasan qaruun beekan asirraa hogguu afaan oromootti iyyine itti ergitu achi darba addunyaarraa biitti mahayyimiidhaan bultu biyya Suudii Arabiyaadhaati biitti wallaalaadhaan guutamte biitti wallaalaan bulchu biitti donqoroo yoo jiraatte biyya Suudii Arabiyaadhaati biitti donqoroon biitti namummaan qabne loontuu bulchaa jira loon bulchaadhaa jira Suudii Arabiyaadhaan beeyladaa bulchitu ummanni si beeyladaadha mootummaan si loon bulchaadhaa jiru loon akka karaa inni beeku waattiimta beeylada karaa inni beeku horii uleedhaan qajeelchita yookaan baala dura qabdee qajeelchita afaan namaatiin guutu dubbatte hingaluuf looniif mootummaa Suudiidha akkasi waan kana mudura haseetiin ture namni dura akka Suudiitu ixaa Suudiin biyya ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam isa achi dhalate akka Suudiitu ixaa Suudii tuquun amantii islaamaa tuquudhaa miti obleeki amantii islaamummaa nuutu Suudirra qaba wallahi mootummaa Suudirra nugusoota Suudirra islaamummaa sodaa rabbisan nuuturra qaba warra naayit klee baratee halkan machaawaadhaa bulu nugusoonni Itoophiyaa nugusoonni Suudiidhaa mootummoonni addunyaa kun tokkolleen badii keessatti hanga isaanii hin geenye biyya baalage mootummaa munaafiqa mootummaa yahudiidha yahudii irra wayyaa yahudaan amantiidha qabdi irra wayyaa kaayyoodha qaban kun garuu ummata badawa arra jirraa malee baruun beeyne an Suudii kastiilaan mootota Suudiidhaatii fi ummannis illee mahayyime nama Ameerikaa jiruutu ummata Suudiidhaa kana beeka ummata shiifa yaafatee Ameerikaa Ramadaana chirraa baqatanii Ramadaana keessa shiifa baafatanii karaa hundarraa nama Suudiidhaa garta dhalaa Suudiidhaa dhiira Suudiidhaa haqqisaadhaa deemu ka albaadhaa deemu garta hugguchi deebe imaamata hidhateeti mudawwar kaatee namni keenya sheekana finiifta islaama nafin hattuudha ummata najisa ummata yoo عذاب ربين ومخنا ودقوتو تا والله أمتان رمضان ربي قوباتين سومنا جيسي خانو تأسيت زاآخد أسد دي سومنو زاآخد ألا ما تشي سومنو يفتي أتشرا سومنا سنبقاتي باكيشيني سودي دا باتي سومناتي مي أوفين سودي دا بر باتي سومناتي باتي سومنا نمني أمريكا جرتن نمني أوروبا جرتن قبار أتلالا مقالة خيسة بيرا سودي لا كسان قلتن ورا شيخ جي سودي خيسة وانت تدخل كسان قلتن خراق بتها كسادا لفت أوادا متشاوني فرشارني الآن سودي لا أكبيل دارات أمة مايمي أكنا خنا هركة ربين أمة خين يبو سوان دندو أمة تنماتي متي واقفين بين ummata kana harka ummata keenya baasuudhaaf wanni godhuu qabnu bileeki isaan kana saaxiluun qofa isaan kana if qabne yoo ummata rakkachaadhaa jiru kana laaltee guyyaa sadii jireenya keetirraa gusadiin kadineef yoo rabbiin si kenna yoo rabbiin achiiseef yoo chidroo duubaat gusadi kenniteefi guyyaa sadeen kana ummata kiyya Suudii keessaa rakkachaadhaa jiru kanaaf kenneetiin Washington DC dhaqee embassy Suudi dura suuraa julesaa qabadhee dhaabbadhaa jettee yoo if kennite rabbiratti zaabbattee wanni silaa dalagamuu qabu tokko kana achi nafne warri England jiraatanis
warri Sweden jiraatanis warri German jiraatanis yoo bakka takka lafa khaanee isaan kana salphisan deenye we can make a change ummata keenya harka kana hafuura baafachiisu ni dandeenya yende haji dan fuda taati wani amma su kada waraba daati afan arabti hi khada itkhna jira ci na kadu haji du winta gafara jiru fe namni badan jira orobo khaysan namni badan yo jiratan asim maswani jahan afan arabti khada ummata lon kada kennada naqalchisa I hope akasingo ni nimbiya ha hingodi akas namde afan orobo dubatar akasingo na jarina halaj yo kadagan afan arabti tani malak aicha nakinina man na da kantis achwanin shahidi raute akasi obleki yorrierte jolle tan gargaru warbadan dutti garana nyatti zabarra hada abba achi khaysat ilman fi gate birade hada abba qabame ilman sani alatti hafan yoan kana ilman sani ilman kaysan gotani bakka sani fi buftani gulaltan wallahi wa namar alisat wan buqanna nama fi kinin ilman daima bubbeegru nan de ibrahim hada abban gabbani ala qabaman durmanu masi gamni khenya achima daltan oso ummata bado khana baytani achit ilmo ma daltan dalina achit dalaga daachir raadima biyibra daqati dala gulmo daltan biye ilmo te bira sifudan biye ilmo te khaysat barsifachun dan de khaysat ma dalt woni garana mugubata nawar dalaga daachir raadima obsaadati heruma obsaati fuul achira deemaadha biyya keessatti manaaximaa dhaqxee hin dandeenye biyya dhaltee ilmootee mana barnootaa geeffachuu hin dandeenye biyya ilmoodhaan mana jiraatee ilmoodhaan fudhaa hogguu alaas qaban aboo oliin deebi'ee ilmoo fudhaa hogguu jetteen ilmootee fudhachuu siif hin hayyamne keessatti maa dhaltaahu sigireen والله وان قرانا دمني عتاتي نمني خينيا وان تكان نمنيتي خان سعودي خيسا المنا ما أكنا قد أجرني نمني أما سعودي يا أوجر نانجان نما أما أنت ناس خرجر خرمت شيء أو عذاب خدته مالك عذاب بيخيس جروت ولينو عذاب خرامة نمني خينيا استبقوا إفلالا دي بنقاري إفلالا دا والله رايت إيكا تورا قابسويتي وريق موراتو الرجر قابسويتي وريق موراتو الرجر هيوم ما بيتينيا تاور متنليفت بيتينيا خيسا نمني هدوماتي وان ياتيرو دي جراتوني الفات آينا وعندك ايتين جرا هنگت قات تجارة خور هي يسر من ردور هيوم ما في تيجرت جريني قواتشو يدو الفات قرو بكدا يتأولي لنا بكدا يتأولي فلالنا بي خبجان كمني موتو ما خبجان كمني سلا بيتي إرجمان ربي خبجمان جالسمان سو كيسة دلتي سلا خبجان قواتشو لقبت بيتي دين إسلام دور خيسا المير سلا لبو نماتي بيتي لبو بيلدار أتي بو خبجان قواتشو لقبت مالقو نقا ما يميلا واتكلم بيغني مقعدات إسلام مقومات إسلام ملي إسلام مثل كمان أكسي مي وانين أمدو بدخنا اتيادا على خناتي نتمال قد أوفدن دنيا وانجو اتيادا ميديا لين كينيا إرتو جدا جرى كينيا ميديان جوليتنا قجر الراها سوا إغنورين قرنا جولين تو ميديان كوني إسان تقبا ورا سعودي خناتو ورا أمريكا على أو إمني أسكابا ميديا لي أرمو دا خجرو خنا هندا غرغارو خيستي ورا سعودي دا خن أنقفترن
kanaafu miidiyaaleen keenya joornaalistoonni keenya miidiyaa Oromoodhaa hunda gubbaa dalaydan please at least mention guyyaa uggoo haasoytan faraqaa takka waa isaa dubbadha wayfinja miidiyaa kana gadhaabuu keessatti wallaahi maallaqa Ameerikatti baareetu achi baature maaliif ani guyyaa takka raayin OMN wajjin turaniin beeka guyyaa takka raayin gargaarsa miidiyaalee Oromoo irraa qooda qaba niin beeka irra deemee akka namni gumaachu godhuu keessatti qooda qaba wajjin deemee wajjin maallaqa akka baasan godhaadhaa ture jechuudha Noorz Ameerikaa tan keessa miidiyaaleen keenya isin malee amma wanni bar miidiyaa jennuuf maal beektanii bar waan biraatii miti it's not to complain wanni qabnu maal Oromoon mootummaan qabdu namni keenya miidiyaadhaa miti nuutuunuu anaanuu aboos caffee sagalee nuutee naan jaa maaliif miiduma namni keenya qabuutu anafaadha mootummaa uummanni keenya qabuutu OMN faadha kanaaf nutti haajaman kanaaf nuun jaan kana yoo beekne miidiyaaleen keenya ijoolleen OMN gubbaa dalaydan jara kana haala isaan keessa jiran guyyarraa hogguu seentan hunda please mention haasa dubbadha yoo xiqqaatte warri bii keessa jiru isin dhagahee nama keenya ka gara siyyaanii ni godha yoo xiqqaatte ummanni Oromoodhaa haala Suudiin ummata keenya keessaan jirtu waan beekaniif warreen miidiyaadhaa hogguu seentanii odullee gudubbiftan oduu boodaan ijoollee tana maqaa isaanii haasa viidiyoo kana ummata keenya agarsiisa oduu eegaluudhaan duratti yoo xiinxala kana gudeemtan yoo keessummaa dheessan keessummaa saniin dura haala ijoollee Suudii keessaa jirtu kana dura dhiheessa ummata keenyaaf hubannoo kennaadhaa deema we need you Oromoon mootummaan qabdu miidiyaan akka mootummaadhaati Oromoon sagaleen siidhaa ukkaamtee jirti sagaleen isaanii anuma faadha isin faadha keessattuu ani amma jehana yooni hiriira sadarkaa addunyaatti imbaasii Suudi irratti bahuu dandeenye waan kana irratti qooda guddaa ta'achuu danda'u miidiyaa Oromoodhaa keessattuu miidiyaa OMN'dhaati miidiyaa OMN'dhaati yoo irratti hojjettan daily irratti hojjettan hunda caalaa nu caalaa hadalaguu danda'u isinii jechuudha isin warra OMN'dhaa kan addunyaan hundi waa isin dhageessuuf addunyaan hundi kakaasuu keessatti ummata keenya guyyaa kanaa waan kana yaadame imbaasii Suudii dharatti hiree bahuudhaaf deemanii qophaa'aa gamanaa kakaasuu qabu isinii jechuudha kun itti gaafatama keessanii ijoollee ta'e OMN isin irratti hojjedhaa irratti dalagaa nuti isin gargaarra rogeeyyiin Oromoodhaa aktivistoonni kun warri haftan itti waan kana mee xiinxalaatii itti yaadaa maal godhuu dandeenya waan juu xiinxalaadhaa itti yaadaadhaa yaada kana irratti na gargaara mootummaan qabnu dirmataan qabnu nuti rabbumaa fi wal qabnaa jechuudha say a command rabbumaa fi wal qabnaa jechuudha kanaafuu bakka itti yaadaadhaa dhiyeenya kana nam tokko nu keessaa taargeetii hamaa keessa galee jira rogeeyyii Oromoodhaa keessaa nam tokko Suudiirraa haasa'u yoo beektan Abu Musaad haala hamaa keessa jira hanga addatti barbaadan dhiibbaa hamtuudhaatu gubbatti deemaa jira kan dhageetti nama kana yoo qaban hidhaa keessa leendisan maaliif mootummaa Itoophiyaa akkuma na barbaaddu akkuma kaan barbaadutti nama kana harka galuu barbaaddi namni kun Oromoodhaaf sagalee taa'aadhaa ture icciitii PPdhaa icciitii OPD'dhaaf baasaadhaa ture haasawni inni haasa'u mootummaa irratti dhiibbaa guddoodha qabaachaa ture kanaafuu akka warra kaanii namni kun dhabee taa'uudhaaf hin taa'u yoo qabamee harka jaraa gale lubbuun isaa gaaga'ama jala galti waan kana wal qabsiisee dhiheenyatti rogeeyyiin Oromoodhaa hangi tokko anaa fi seenaan faan dhufnee waan dubbannu jira ummanni keenya haala jirtan waan kanaaf if qopheessaa jechuu barbaada ara dubbachuun barbaadu garuu boru iftaan tokko dhufnee waan kana irraa dubbachuudhaaf teenya kanaaf if qopheessaa jechuu barbaada fayyaa ta'a warra
ولي دفني لا وفتانيف شير قراءة دبرسا في هاجر مانجا دبي تقبور جيس لوات نديسنا دا اتيادا ولي إرجع ولي دبرسا مال قدوكم مال خناب باس موسنيب باسا خنا ما يدخيان دبدين يعني هي خلين دبدين دركمان إباربتو كبادامت ورّي يادنا روي يادا قبدن أسيم بهادا ورّي ياد ديجرسا قبدن ولي في إرجع دا إرتيامرينو نمني أكم تاناجي أكتهم أبو جت يرون نمني أكم تاناجي أكتهم أبو أكم تانا ولدرك أبتة ولي نهاسيتة ولي مرتة أكتهم أبو so think about this فياتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته